Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota obboleeyyan keenya tapha ooltoota quuqamtoota lammii hundaafuu kunoo akkuma obboleessi keenya obbo Faisal Muhammad daftara obboleeyyan keenya maatii dadhabdoota harka qalleeyyii ta'aniif daftara nu arjoometti isinilleen fakkeenya kana fudhattanii barattoonni keessan kunoo harka duwwaa isin eegaa jiranii lammii keessan malee waan biraati isin qabanii lammii wal malee sumaan qabu. Akkuma lammiif jennee toloolii oolaa jirrutti isinillee akka kasi faana buutanii mana barnoota aanannoo Mixee irraa akkasitti kunoo manguddoowwanis ni jiranii koree mana barnootaa ni jirti itti aanaa ni jiranii bulchiinsi mana barnootaa ni jiranii akkasumatti dhimma dubartiitirraa illee ni jiranii kana hundaa'uu gaa kunoo akkasii waliin goonee hirmaachifnee jirra kana fakkaataa jechuudha gaa barattoota keessaa kunoo ala fakkaatan barattoonni keenya daftaraas yeroo hiruudhaaf deemnu akkasitti isin agarsiifna. Kanatti aansuudhaan daqiiqaa takkaaf daqiiqaa muraasaaf dura bu'aa mana barnoota aanannoo Mixee obbo Lammii Ambasseedhaa ergaa galateeffannaa akka isinii dabarsuun afeeraa jechuudha. Akkuma badiilee jecha barsiisaa diineen Nasraddin Muhammad Aliyyi jechuun jiranitti gargaarsa hanga qabanirraa namni hanga qabu nama gargaara. Kanaaf harka qalleeyyii mana barumsaa naannoo Mixeetii obbo Faisal Muhammad kan jedhaman deeggarsa daftara darzana 16 mana barumsaatiif arjoomuu isaaniitiif maqaa mana barumsaatiin galateeffachuun barbaade. Kanaaf haa galatooman guddaa jecha kunoo qabeenya isaan arjooman kanas bifa ifa ta'een barattoota harka qalleeyyii calallee keessumaa buqqaawota irratti xiyyeeffannaa goonee ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne fi buqqaatota irratti xiyyeeffannaa gochuudhaan deeggarsi kun akka kennamuuf taasifnee jirra waan ta'eef guddaa galateeffachuun barbaada. Amma deeggarsa keenya koree mana barumsaa obbo Umar Maamad Musaatu akka nuu kennu isaan affeere jechuudha.